ኢትዮጵያዊነት ስሙ ባያምርም ሞክሬው ባላቅም ሐሺሽ ነው ሱስ ነው ኢትዮጵያዊነት Lemma Magarsa akkamiin siyaasa Itoophiyummaan Suusiidha jedhan irraa fagaatan. Dr. Lemma Magarsa Waaqoo nama siyaasa Oromoo beekamaa bara Oromiyaan mormii fi fincilaan raafamaa turtetti pirezidaantii ta'anii gara aangootti dhufanidha. Isaan durattis gitawwan hoggansa garaa garaatti akka bulchiinsaa fi nageenya akkasumas afyaa'ii caffee Oromiyaa irratti hojjechaa turaniiru. Dhimma maaster pilaanii fincila Oromiyaa keessaatiif ka'umsa turetti yeroo qaamni mootummaa hojii irra akka ooluuf hojjetaa ture hawaasni bal'aan garuu mormee wal'aansootti jijjiirutti Lammaan waltajjii tokko irratti dubbii dubbataniin uummata dallanee turetti aara galfii uumanii. Onkololeessa bara 2016 aangoo pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaatti erga muudamanii naannoo gaaffiin uummataa keessaa danfaa ture kana dubbii afaan isaaniitiin aara galfachiisuu eegalanii. Haasaan isaan waltajjiiwwan adda addaa irratti waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti taasisanis hedduu kan jaallatame ture. Filannoo biraan qabnu jiran dhugaan isinitti hima filannoo biraan qabnu. Filannoo biraan qabnu warri gamaaf gamana ilaalloo jiran. Gooftaan keenya uummata naannoo keenyaati. Gooftaa biraan qabnu gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu. Ummanni gooftaa akka ta'e Oromoon dinagdeedhaan jabaachuu akka qabu saamichi lafaa fi albuudaa akka dhaabbatu gaaffiin ummanni gaafatu tartiibaan deebii akka argatuuf ifaajaniiru. Warraaqsa dinagdee Oromiyaatiin hojiiwwan misooma gurguddoowwan akka jalqabamu hayyoonni bakka adda addaa jiran hoggansa naannichaa keessatti hirmaatanii akka gumaachaniifis wantoota barri hoggansa isaaniitti yaadatamu keessaati. Namni siyaasaa obbo Jawaar Mohammed dhiyoo dhimma kitaaba isaanii hin gaabbu jedhuu fi dhimmoota adda addaa irratti gaaffii fi deebii BBC waliin taasisan keessatti Lemma Magarsaa deeggaruu kiyyattis hin gaabbu jedhaniiru. Fayyaa akka qabu, nagaa akka qabu, Awurooppaa akka jiru nan beeka. Darbee darbee wal quba qabnas jedhaniiru. Lemmaa deeggaruu kiyyatti hin gaabbu. Akka Oromoon barbaade dhumarra godhu baatus jechuun sirna amma aangoorra jiru uummata miidhuun himachuu keessaa bahuu isaaniitti akka jajaniin dubbatu. Fayyaa akka qabu, nagaa akka qabu, Awurooppaa akka jiru nan beeka. Darbee darbee wal quba qabna. Lemmaan nama galaa taate Oromoodhaaf. Hin gaabbu kitaaba keessaa kan jiru tokko Lemmaa deeggaruu kiyyatti hin gaabbuan. He is a decent human being. Akka Oromoon barbaade dhumarra godhu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromoo ajjeesuun sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu didduudhaan keessa bahuu isaatiif I am proud of supporting him. Wanni hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu jedhan. Wanni hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a good Oromo, good Ethiopian. Gaafa nama akkasitti deeggaru san ani akka namni jedhu Lemmaan beekuun ture. Dhugaa hariiroo hin qabnu turre. Yeroo takka lama waasofnedha. But I feel I'm a good judge of character. He's a decent human being. And har'as taanaan namoonni baay'een of course maal calliseedhanii miti. Saba miidhurra akaakayyuun kiyya tokko maal jedha? Waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Kanaaf an ammas I have a huge respect isaaf. Okay, wal quba qabdu jechuudha. Yes. Dr. Lemmaan pirezidaantii Oromiyaa wayita turanitti gaggeessitoonni siyaasaa ciccimoo fi hayyoonni gara hoggansaatti makaman akkasumas kanneen garaagarummaa siyaasaatiin dhiibamanii turan gara hoggansaatti dhufanii gareen maqaa masootiim Lemmaa jedhamu uumame. Gareen kun gaggeessitootaa fi hoggantoota amma naannoo Oromiyaa fi federaala keessatti sadarkaa hoggansa garaagaraatiin tajaajilaa jiran hedduu kan dabalatu ture. Miseensi garee tiim Lemmaa fi koree hojii raawwachiistuu yeroo sanaa BBC'n dubbise dhaabbanni Dimokiraataa Uummata Oromoo OPDO tumsa keessaa fi alaa akka argatuuf shoorri miseensota garee kanaa olaanaa ta'uu himu. Namni BBC'n dubbise kun aangaa biyyattii olaanaa fi miseensa koree hojii raawwachiistuu akkasumas miseensa tiim Lemmaa keessaa warra adda dureen maqaan dhahamu ta'ulleen nageenya isaaniitiif waan sodaataniif afgaaffii kana keessatti maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafataniiru.
Akka maddi kun jedhanitti karoorri tiim Lammaa diiguu kan jalqabame jijjiiramni dhufee aangoon ministeera muummee eenyu harka akka gale osoo hin baramiin dura ture. Sababa nageenya isaaniitiifis namni Dr. Lammaa bira biiroo isaanii seenu calalamuu eegale. Namni isaan bira seenus dura Dr. Abiyyi beeksifamanii akka ta'u barreessituu isaaniitiif kallattiin kennamee jedhu namni kun. Sababa kanaaf jecha miseensotuma garee tiim Lammaa kuniyyuu Dr. Lammaa waliin yeroo yeroon wal arganii akka hin dubbanne sakaallaan tolfamuu akka eegale himu maddi BBC kuni. Amma duubatti deebi'ee yoon yaadu Lammaan caasaa mootummaas ta'ee kan paartii keessaa nama isaan waliin dhaabbatu akka hin qabaanne hojiin gaafas jalqabamee jedhu. Nuti warri tiim Lammaa jedhamnuyyuu Dr. Lammaa qaamaan argachuuf ji'a ja'aadha maane jedhani. Ka'umsi garee tiim Lammaa jedhamu kana diiguu fi Lammaa qofaatti hambisuu asirraa jalqabe kan jedhan namni BBC'niif yaada kennan kun hojiin sadarkaa olaanaan garee kana dhabamsiisuu milkaa'aa ta'e kan raawwatame garuu erga jijjiiramni dhufee booda ta'uu himu. Waa'ee garee Oromiyaa keessatti jijjiirama hoggansa Lammaa jalatti fide kanaa waan Dr. Lammaatti himame hin beeknu. Lammaan nutti mufatee gaggeessitootuma garee isaa turan arguu dide. Namoota isaan waliin wal hubannaan hojjechaa turan warra akka Umar Hussein ammoo fuudhanii federaala geessanii. Namni garee sana keessa jiru akka wali hin amanne qofaatti adda qoqqooduutu ture jedhani. Erga jijjiiramni siyaasaa dhufee fi Dr. Abiyyi Ahimad ministeera muummee ta'aniin booda yaaddoo guddaan gareen mufannaa qabu jijjiirama kana gufachiisuu danda'a kan jedhu waan tureef xiyyeeffannoon Oromiyaarraa gara federaalaa akka ta'u taasifame. Dr. Abiyyi akkuma hoggansa biyyaa harkatti galfataniin Dr. Lammaan akka isaan gargaaruu fi yoo ani waa ta'u situ bakka kana qabata yaada jedhuun Lammaa gara masaraatti fudhachuu himu namni hoggansa olaanaa Oromiyaa kuni. Akkuma jijjiiramni dhufeen Dr. Lammaan masaraatti ministeera muummichaa akka gargaaran waamamani. Waa'een Oromiyaa itti deebi'ama. Ammatti asitti hojii nu gargaartu qabda kan jedhuun kan walii galame. Ji'a sadiif Dr. Lammaan hojii pirezidaantummaa naannoo gabaasuma caasaan gadii isaanii fiduun murteessaa turan malee kallattiidhaan hordofaa hin turre. Caasaan gadii sun ammoo itti yaadee hojii naannoo Oromiyaa dadhabsiisaa ture jedhani. Borumtaa jijjiiramaatti caasaan yeroo jijjiiramaa hojii hoggansaa irra ture kanneen yuunivarsiitiiwwanii fi dhaabbilee adda addaa irraa caasaa mootummaatti makamanii turan dhiibamaa caasaan dulloomaan dura ture bakka qabachaa akka dhufes yaadatu. Yeroo sanatti gareen kun jijjiirama kana fiduuf warra waliin qabsaa'aa turan ta'uun sodaa guddaan kan turee fi xiyyeeffannaa nama hundaa kan ture dhimma TPLF ta'uun ammoo Dr. Lammaanis ta'ee caasaan kaan waan gareen kun Oromiyaarraa fidu kana amantummaan fudhachuutu tures jedhu. Paartiin waggoota hedduuf Oromiyaa bulchaa ture dhaabbanni Dimokiraataa Uummata Oromoo PDO jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufeen dura maqaansaa gara Paartii Dimokiraataa Oromoo ODP jedhutti jijjiirame. Dhaabni kun maqaa jijjiirrachuun hoggantoota dhaabichaa hedduu birattiyyuu waliigalteen kan simatame hin turre. ODP'n ammoo erga jijjiiramni dhufee paartii badhaadhinaatti baqe. Yeroo sanatti Dr. Lemma Magarsa falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartiilee kanaa ilaalchisuun akka walii hin galle sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Oromoo waliin afgaaffii taasisaniin ibsuun isaanii ni yaadatama. Walumaa gala jalqabarraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kanarratti yaada addaatii kana ni qabu. Jalqabumarraatii kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ejjennoodhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hoggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne. OPDO kaleessa maqaatti geeddarree ODP goone ODP'tti kan kenne gaaffii koo kana 1 2 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti balaa baay'ee qaba. Yeroo cimsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo
rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo ce'umsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti experiment goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusuu irratti hojjechuun nurra jiraata. Inni lammaffaan maakiroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'insi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maaneej godhuu danda'uun nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammumarraa kaanii hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis mo'annee akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhuun nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istirateejii garaagaraa dizaayin goone isarratti hojjechuun nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaati wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni qalbeeffatee sirriitti mari'atee galee fi yaadi garaagaraa sassaabamee namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garaagaraa sassaabamee namni koonfiidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhatee akka inni mirkanaa'u etuu ta'uu qabu. Ariitiidhaan tokko tokko irratti dabalamee ta'uunsaa shakkii guddaa keessa na galchee jira. Jalqabumarraas piroojeektiin kun piroojeektiin narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hoggantu mitiifi maatittiin hoggantuyyuu qalbiin ilaaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol inteenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Piroojeektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyu faatu keessatti qooda fudhate maal yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bisheessuu barbaada. Sana qofa otoo hin ta'in inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qabanii ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti. Anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraatee kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kana eegsisuu danda'amuu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanan dubbii kana fudhatu jedhee bahe. Jijjiirraan gara ODP yeroo sana ariitii cimaan taasifame. Namoota siyaasaa Oromoo keessatti dhageettii qaban hedduu maqaa kabajaan gaggeeffaman jedhuun siyaasa keessaa ari'uu himu namni BBC'n dubbise. Namoonni akka obbo Abbaadulaa Gammadaa, obbo Daggifee Bulaa, obbo Dirribaa Kumaa, obbo Suleemaan Daddafoo fa'aa warra jaarmiyaa keessatti dhageettii qaban hundumaa maqaa kabajaan gaggeeffaman jedhuun dhabamsiifaman jechuun haala ture ibsu. Sababni gaafas ture dargaggoota hoggansatti finna kan jedhu ture. Dr. Lammaan shira gaafasii waan sirriitti hubatan natti hin fakkaatu. Booda humni koree giddugaleessaatti dabalame humna dadhabaa fi ajajamaa ture jedhan. Hundeeffamuu ODP kanarratti koreen hojii raawwachiistuu caasaa dura ture hunda baasuun warra Dr. Lammaa waliin wal hubannaa qaban hundi baafamanii hojiin isaan qofaatti hambisuu biraa dalagamee jedhan. Qabxii ijoon erga jijjiiramni dhufe booda Dr. Lammaa fi Dr. Abiy irratti walii galteerra gahuu dadhabanii fi boodarra waan Oromiyaa hundi akka duubatti deebi'uu fi Dr. Lammaas aangoo hundarraa akka dhabaman godhe dhimma gaaffii Oromiyaati jedhu maddi BBC kun. Yeroo sana hoggansa olaanaa naannoo Oromiyaa kan turan namni BBC'n dubbise kun yeroo sana wanti Oromiyaa keessaa hundi dhaabbate federaala qofa jedhamuutti dhufe jedhu. Waa'een Oromiyaa itti deebi'ama kan jedhuun gaaffilee ijoo Oromoon gaafachaa ture ni dhaabbate. Sochiiwwan akka warraaqsa dinagdee Oromiyaa jedhaman hunduu ni dhaabbatan. Lammaan yoo kallattii gadi dabarse qaamni bakka qabate hin hojjetiin hafa ture.
Dr. Lammaan erga waa'ee Oromiyaa irraa federaalatti akka xiyyeeffatan godhame garuu ammoo aangoodhuma pirezidaantii Oromiyaa irraa turan caasaan isaan jalaa shira hojjetuun naannichi akka dadhabu godhame ololli itti aanu Dr. Lammaa irratti akka deemu godhame jedhu. Lammaan yoo kallattii kenne caasaan gadii hin hojjetu. Booda Lammaan hojii hin dandeenye naannichi kufeera kan jedhu Lammaa irratti ka'e. Nuti warri koree keessa turreyyuu yeroos nu amansiisanii ture jedhan. Kun kan ta'e ammoo Dr. Lammaan hojii dadhabanii osoo hin taane itti yaadamee caasaa ofii isaanii diriirfatanii hojii dadhabsiisanii siyaasaaf itti fayyadamameetii jedhu maddi BBC kuni. Dr. Lammaan battala aangoo pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa qabatanitti caasaa mootummaa naannichaa uummata saamaa fi dararaa turan jedhan 4,771 keessatti ari'uun caasaa haaraan bakka buusuu isaanii ni yaadatama ture. Dr. Lammaan naannoo Oromiyaa keessatti fudhatama guddaa nama horatan akkasumas garee isaanii waliin ta'uun naannicha keessatti dadammaqinsa dinagdee fi siyaasaa waan uumaniif fedhii naannicha gadhiisanii federaala deemuu hin qaban ture. Fedhiin Lammaa naannoo Oromiyaa jabeessuu ture. Oromiyaa yoo jabeessine abbaan fedhe muummicha yoo ta'e waan Oromoo duubatti hin deebi'u ejjennoo jedhu qabu jedhan. Warraaqsi dinagdee jalqabame akka fiixa bahu gaaffileen Oromoon tokko lama jedhee gaafatuu fi aarsaa itti kanfalee bifa guutuun akka deebii argatuuf fedhiin isaanii naannichuma turuu akka ture himani. Jijjiirama dhufe kana osoo bakkaan hin geenye ani yoo waa ta'e gaaffiin Oromoo karaatti hafa. Kanaafuu ati federaala dhufuu qabda kan jedhu Dr. Abiyyi ni gaafatu. Gama kanaan ammoo Oromiyaa irratti hojii dadhabsiiseera kan jedhu caasaan gungumaa jira. Duubaan ammoo namoota Oromoo warra dhageettii qaban warra akka Dr. Gammachiis Dastaa fi Ambaasaadar Daggifee fa'aa jaarsummaa Lammaatti ergamee deemii federaalatti Dr. Abiyyi gargaare kan jedhu dhiibbaan itti godhamaa ture jedhan. Dr. Lammaan jalqaba yeroo aangoo pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa irraa kaafaman ministeera dhimma alaa akka ta'an akka himamee turee fi karaa hin beekamnee fi fonqolcha fakkaatuun bakka hin yaadamne ministeera raayyaa ittisaatti akka muudaman dubbatu. Erga ministeera raayyaa ittisaa ta'anii muudamanii booda dhageettiinii fi dhiibbaan isaanii akka gadi bu'ee fi hariiroon ministeera muummichaa waliin qabanis akka malee laafuus yaadatu. Lammaan qabsoon kun karaarraa maqee jira. Muummichi kallattii nuti qabsoofneef irra hin jiranii. Abbaa irrummaa haaraatu ijaaramaa jira kan jedhu namoota itti dhiyaatutti waliin dubbachaa turani. Yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaa irraa kaanaan booda barbaachisummaan Lammaa akka dhumetti adeemamaa ture jedhu. Adeemsa kanaan booda Dr. Lammaan miidiyaatti akka hin baane dhorkamuun ji'ootaaf ija uummataa jalaa dhokatee akka dagatamu irratti akka hojjetames dubbatu. Hiriyaa dhiyoo Dr. Lammaa kan ta'anii fi hanga ammaatti hariiroo gaarii qabaachuu kan dubbatan namni BBC'n dubbise biraas hariiroon Dr. Abiyyi fi Dr. Lammaa garaagarummaa bu'uuraa uumee turuurraa madda jedhu. Dr. Lammaan maaliif qabsoofne? Maaliif jireenya keenya irratti murteessinee aarsaa kaffalle kan jedhu gaafatu. Uummata kanaaf jennee erga aarsaa kaffallee gaaffii uummata kanaa deebisuu dursa haa goonu ejjennoo jedhu qabu ture jedhu. Gaaffii Oromoon lakkaa'ee nutti kenne kana deebisnee isa kaan itti aansina kan jedhu ture ejjennoon isaanii. Kanarratti muummicha waliin waliigalteen kan dhabame jechuun ibsu. Garaagarummaa yaadaa kan qaban kun ammoo aangoo isaanii dhabsiise. Dhageettii qaban akka dhaban gochuun hanga hidhamaa dhaabbii manaa hin baane ta'utti aarsaa akka kanfalan dubbatu. Lammaan aangoo fi miseensummaa irraa akka dhiibamu ta'ee jedhamee kan hojjetamee fi dhageettii guddaa waan qabaniif uummanni nu caalaa isaan dhagahuu danda'a sababa jedhuunis jedhu maddeen kuni. Lammaan dhageettii guddaa waan qabuuf muummicha fuulduras dhaabbatee lakki kun sirrii miti jechuu danda'a. Yoo inni jedhe ammoo namni isa dhaga'a. Miseensis Lammaaf gurra kennuu danda'a kan jedhu yaaddootu ture jedhanne. Namni miseensa koree hojii raawwachiistuu turan kun akka jedhanitti ammoo Lammaan aangoo fi miseensummaa keessaa rukutamee bahuun miseensa isaanii gadi jirutti sodaa fi yaaddoo guddaa kan uume akka ture yaadatu. Muummichi Lammaa nama hammana gahu kan rukutee aangoorraa ari'e nu ammoo lafumarraayyuu nu balleessuu danda'a kan jedhu miseensa kaan biratti sodaa guddaa uumee ture jedhan. Yeroo sanatti qorannoo paartiin biyya bulchuu Dr. Lammaa irratti gaggeesse irratti dhimmoonni Lammaan diina waliin hiriiree icciitii keessoo dhaabaa diinaaf dabarsa. Wayyaanee fi abaa waliin hojjeta. Paartii ganeera kan jedhu irratti ka'uu dubbatu. Kanaan alattis Lammaan hojii hannaa irrattis hirmaateera kan jedhu waltajjii sana irratti ka'uu baatus bal'inaan miseensa keessatti akka odeeffamu ta'ee turuus himu.
Hiriyaan isaanii durii hanga ammaa Dr. Lammaa waliin hariiroo qaban kun ammoo Dr. Lammaan yeroo hooggansa irra turetti mana jireenyaa tokkoon alatti qabeenya tokkollee dhuunfaatti nama qabaatee hin turredha jedhu. Lammaan nama amantii isaatti cimaa ta'e uummata kanaaf jiraate malee ofiif hin jiraanne yeroo hunda uummanni kun ifa arguu qaba kan jedhu yaadni isaa. Jireenya dhuunfaa isaatiif nama fiiguu hin turre qabeenya dhuunfaa kan jedhamu tokkollee hin qabu ture jedhu. Akka namni hiriyaan isaanii kun jedhanitti Dr. Lammaan erga fuula uummataa duraa dhokatanii fi aangoo hundarraa gaggeeffamanii ji'ootaaf mana isaaniitii akka hin baanee fi namaanis akka wal hin quunnamne hidhaa dhaabbii irra turan. Mana isaanii keessatti ji'oota 6 oliif akka namaan waliin argine akka manaa hin baane ta'e. Manni isaaniis eegumsa cimaa qaba ture. Booda oduun Lammaan hidhameera jedhu kan gumgummiin dabalaa dhufnaan jaarsummaa wayiitiin akka biyyaa bahamu ta'e jedhu qondaala dhaaba biyya bulchu kanaa kan turan. Hiriyaan Dr. Lammaa ammoo Lammaan hidhaa manaatiin booda tattaaffii isaanii fi gargaarsa namoota tokko tokkootiin biyyaa bahuun Xaaliyaanitti sagantaa nyaata addunyaa WFP keessatti qacaramanii hojjechuu akka jalqaban himu. Waggoota muraasa darban kana Xaaliyaanitti qacaramanii hojjechaa jiru. Mindaa argataniin maatii isaanii Ameerikaa jiraatanis ofis jiraachisu. Haati warraa isaanii dura Ameerikaatti konsilaa Itoophiyaa tokko keessa hojjettu ture. Lammaan asii aangorraa kaafamnaan isaanis achii hojii isaanii irraa gaggeeffaman jechuun dhiibbaa maatii Dr. Lammaa irra gahee himu. Amma jireenya isaaniif malu jiraachaa hin jirani. Kutaa tokko keessa qofaa isaanii jiraatu. Biyya ormaatti yeroo isaanii hedduu qofummaan dabarsu jedhan. Dr. Lammaan erga biyyaa bahanis waan keessa darbanii fi haala keessa jiran irratti miidiyaatti bahanii dubbachuuf fedhii hin qaban. Gaafa isaan rakkatan, gaafa hidhamanii sagaleen isaanii badu uummanni kun eessa jirta jedhee hin gaafanne. Aangawoonni dura waliin turanis eessa jirta hin jenneen. Isa kanatti mufii qabu jedhu hiriyyaan isaanii kun. Anatu siyaasa kana jala dhaabbate yoo ta'ee fi anatu dogoggore yoo ta'e meeyaa hojjetan. Yoon callisee wayya kan jedhuun callisuu filatan. Dubbadhee rakkoo uumuu hin barbaadu jedhu yeroo hunda jedhan. Erga biyyaa bahanii aangawoota Itoophiyaa faanas ta'e du'a qofatu adda nu baasa kan waliin jechaa turan ministeera muummee Dr. Abiy waliinis qunnamtii akka hin qabne himu namoonni Dr. Lammaatti dhiyaatanii fi BBC'n dubbise kunneen. Ji'a darbe kana keessa ammoo biyya jiraatan Xaaliyaanitti namoonni mootummaa Itoophiyaa irraa ergaman hordoffii akka irratti taasisaa turanii fi bakka amma jiraachaa jiranitti yaaddoo akka qaban dubbatu hiriyaan isaanii. Akkan odeeffannoo gahaa ta'e qabutti Itoophiyaadhaa garee lamatu biyya isaan jiraatan deeme. Gareen tokko garee qaamolee nageenyaati. Achi deemanii argachuuf yaalanii ture garuu argachuu hin dandeenye jedhan. Garee lamaffaanis akkasuma Xaaliyaanitti isaan argachuuf yaalee ture. Isaanis argachuu hin dandeenye. Dursa odeeffannoo waan argatanii fi baay'ee waan of eeganiif isaaniin wal arguu hin barbaanne jedhan. Dhimma kanarratti qaama nageenyaa mootummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaalii BBC'n taasise milkoofne jedha gabaasni kuni. Dr. Lemma Magarsa waggoota muraasa dura Oromiyaa qofatti osoo hin taane sadarkaa biyyaatti nama siyaasaa jaalala guddaa horatanii fi waa'een isaanii leellifamee fi sirbamedha. Siyaasa Oromiyaa fi biyya keessaa dhiibamanii bahuun Dr. Lemma uummata Oromoofis ta'ee hawaasa biyyattiif kasaaraa guddaa garuu kan hin hubatamne akka ta'e himu namni siyaasaa dubbisne. Isaan siyaasa keessaa bahuun Oromoofis Itoophiyaafis gaanfa Afrikaatiifuu kasaaraa guddaa fide. Osoo inni jiraatee Oromiyaanis Itoophiyaanis fuula akka ammaa kana hin qabaattu jedhanii namni dubbisne kun. Dr. Lemma Magarsa biyya keessatti barnoota garaagaraa barataniin alatti bara 2021 Yuunivarsiitii Liiden kan biyya Neezerlaanditti argamu irraa Peace and Security'dhaan PhD isaaniitiin eebbifamanii. Egaa daawwattoota keenya anaan miidiyaa irraa gabaasa BBC'n waa'ee Dr. Lemma Magarsa haala keessa darbanii fi akkamitti siyaasa Itoophiyaa keessa dhiibamanii akka bahan akkasumas tiim Lammaan bifa kamiin akka diigame akkasumas Dr. Lemma Magarsa akkamiin addatti baafamanii siyaasa keessa dhiibamanii akka bahanii fi tiimiin isaanii akka jirutti akka diigame akkasumas miseensonni isaanii guutuun warri hamma sadarkaa gadiitti jiran dhiibbaa hammamii akka irra ga'ee fi akkasumas Dr. Lemmaan maatii isaanii biyya Ameerikaa jiran haala kamiin akka jiraachisaa jiran ofii isaanii immoo biyya Xaaliyaanitti haala kamiin qofummaa isaaniitiin akka dabarsaa jiran gabaasa BBC'n hiriyoota isaanii gaafatee odeeffannoo guutuu qopheessee balballoomsee baas nutis ragaawwan garaagaraa waliin bifa kanaan qindeessinee isiniif dhiyeessinee jirra. Hanga ammaatitti nu dhaggeeffachaa daawwachaa waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna.
gara fuulduraattis odeeffannoowwan ijoo keessumaayyuu ijoowwan sabaa namoota ta'an irratti xiyyeeffannee gabaasota bifa garaagaraatiin qindaa'anii iddoo adda addaatti maxxanfaman barbaannee kan isin biraan geenyu ta'uu gamanumaa isin beeksisna. Ammas irra deebiin waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Anaan miidiyaa subscribe like share gochuudhaan namoota biraa akka bira ga'u akka nu deeggartan waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Galatoomaa turtii gaarii horaa bulaa deebanaa jenna.